Ashama akkam jirtan fayyaa jirtanii boodiiwwan kiyya akkasumas immoo kan addunyaarra jirtan kan biyya keessa jirtan sin hunduu jechuudha warreen na hordoftan sin hunduu nageenya waaqayyoof jaalala keenya sin bira haa ga'u kabajamtoota keenya oduu gaddaatii baay'ee ofitti ariitan jira ifamoodin yaa iccitii keenya kana yaa dabarsuun qaba ture garuu isinitti himuun qaba laalabaataa sin jechuudha furmaata naa ta'uu dandeessan kan immoo furmaata naa ta'uu dandeessan waama haadha manaa kee wajjin taalim ilaalchiseetu jechuudha taalim mana hin jirtu wallollee jechuudha warra ishee bira deemte kophaa kiyya hin jiraamma mana jechuudha addaan baana jechuun hin danda'amu baay'ee jechuudha baay'ee na aarsite wana nama isin jedhu kana jechuudha isin hunduu jechuudha maal taate didhaa'ee maal sittuu ba'ee jaalalli keessan baay'ee gaarii ture miti maaliif akkana taataa walitti araaramuu qabdaa naan jechuu hin dandeessan garuu jechuudha garuu immoo isinitti himuu qaba jechuudha dubbiin akkana taate taalim ogaa warra ishee bira wallollee warra ishee bira oga deemte bira jechuudha kana guyyaa afurii kana ta'ee jira kophaa kiyya hin jira akkuma argaa jirtan daa'ima ofii qabattee deemte naataa jechuudha daa'ima ofii qabattee deemte sababni ishee waliin lolle tokkoffaa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuudha taalim nama gaariidha nama shaggaadha garuu akkuma beektan yeroo dabarte ani ganamaan dhimma hojii wayiitiif jechuudha beeyetan tureyyuu jechuudha deemetan tureyyuu yoon gaddeebi'u jechuudha ilmi kiyya jechuudha hidhiin isaa dhiitee tureyyuu kun jechuudha hidhiin isaa as ga'ee ture akkatti jechuudha kun jechuudha karaa keessatti jechuudha wanna ta'eetu jechuudha na dhiitee tureyyuu na maal ta'een jeen darajaarraa kufee gadinaan jette na uffata isaa yoo ilaalu uffanni isaa bakka dhiiga jechuudha dhiiga baay'ee irri jalaadhu bakka dhiiga dhugaa aanaa baay'ee na jibbisiise maaliif akkana goote taalim maaliif daa'iman eegne maal taate sila jedhee bakka yaadan taane wallollee bakka nama baay'eetu bakka dhufeetu jechuudha anis natti ka'ee giseessan billichi natti jedhe dhugaa dubbachuudha daa'imatti hospitaala geechee gaddeebi'eetu dubbiin taane aara keessa machee wanti yaa'u namni wallolaa akkuma beektan dubbiin taan fayyadameetu jechuudha jecha biraa itti haasa'e na aarsite aara keessa daa'ima fudhadhu kara manaa keessa deemee yoo barbaadde hin jeeni isheenis bakka deem bakka alasii bula manaa hin jeeni anatu alasii bulaate adasuma bulinaan jette qaanii aduusan ala beetuu hoteela qabadheetu baay'ee wal dhugaa namoota baay'ee ollaan keenya baay'ee dhufanii baay'ee wal lolle jechuudha ollaa baay'eetu dhufee jechuudha walitti nu araarsuudhaaf jechuudha baay'ee yaalanii garuu ta'uu diddee anis bakka qo'ee aduusan gambayee wada hoteelan bulee algaa qabadhee bulee ganama akkuma beektan yoon dhufuu jechuudha
akkata isaa ta'ee isheen hin jirtu jechuudha. Daa'ima ofii fudhatteetu jechuudha. Karaa irraa deemte jechuudha. Naa isa kana achiin booda yoon bilbilan kaastu. Bilbilan kaastu yoon bilbiluuf jechuudha. Amma sirra deddeebiitu yoon bilbilan kaastu. Yoo machiin yeroo sanatti keessi koo nama aarsaa bakka kiyya yoo buutan isin hunduu nama aarsaa machiin namni waliin lolli hin jiru. Akkamitti jechuudha ala bultaa isa naan jedhu jechuudha. Yeroo sannan aarii ala buluun qabu ture jechuudha. Naamma kophaa kiyyatti keessi koo baay'ee na jibbisiisu jira. Nama bartanii ta'u jechuudha. Kophaa hojjechaan baay'ee nama jibbisiisa akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan na beektan jechuudha. Mana ofiitiif jechuudha mana kiyyaaf jechuudhaan kabaja guddaan qaba. Ilma kiyyas ta'u uummata biraatis nama kaanillee ta'u jechuudhaan nan kabaja. Maaliif daa'ima hin eegne akkamitti osoo ati jirtu jechuudha darajaarraa akkamitti kufuu danda'a jedheetu yaada kana dhugaan isin jedha. Yaada kanaan jechuudha. Akkamitti darajaarraa kufaa. Uffanni isaan daallee aga surreetti jechuudha dhiiga bichaadha. Dhiiga sanirraa wanni bixxaan itti nama jibbisiisamedhaan guyyaa sadiin booda jechuudha. Xiqqoo amma gadi deebi'ee amma fayyee jira. Yoo darajaarraa jechuudha akkatti jechuudha gadi kufe bakka fuula isaa akkatti gadi jechuudha. Rabbiin nu baasee rabbi garannaa qabu isin jedha. Isa kanaaf isin jedha malee. Nama xaanti na dabbaree jira. Kophaa jiraachuun baay'ee nama jibbisiisa nama bartanii ta'u jechuudha. Baay'ee jechuudha. Xiqqoo isa kanaafan jechuudha isin wayii maal gochuun hawayyaa koomentii jalatti jechuudha miinaa barreessaa. Amma kootti kara mana keetitti deebii namni sadaffaan akka hin dhageenye hin barbaade yookaan immoo jechuudha. Yaa isin hordoftoota kiyya obboleewwan kiyya firootawwan kiyya waan taataniif namni yoo wal lole yaa inni dhumamaadha walitti araaramuudha. Andoom jaarsummaa ergee ta'u yaada akkanaa kana hin barbaanne akka tasaa ta'eetu jechuudha. Yoon bilbilan kaastu malee silaa dhiifamnaa godhii balchi jedhee ta'u jechuudha. Lugarra kufa jechuudha. Sababni isaatis jechuudha. Balleessan kan ishii ta'ulleen jechuudha. Ani hin argine yoo kufu ani hin argine. Osoo hin argu akkamittan jechuudha wanta akkanaa ta'a. Ani manan ture inni ala ture. Yeroo san hojiin qaba ture. Darajaarraa kanaaf kufe ani nagarinaan jette. Qaana billicha natti jedhe yaa dhiira ture akkuma beektan yaa yaada jiru jechuudha. Mana dhiiraa hin beektan sun jechuudha. Billicha natti jedhe dhugaan isin jedha. Akkamiin akka isa kanaan bakka lollee yaa daa'imtan fayyee jira galannaa gayu. Garuu akka kiyyaatti jechuudha baay'ee kan ishitti gadde jechuudha. Daa'ima ofii fudhattee jechuudha. Karaa warraa deemuu hin qabdu turte. Baay'ee na aarsitee jirti kanaan. Normaalii namni walitti araaramu kanas bakka haga ammaatti waggaa afur muruu jechuudha. Itaaleen waliin baay'ee wal jaalanna baay'ee wal kabajna. Jaalala hin dhumne ishiidhaaf qaba baay'een ishee jaaladha dhugaan isin jedha. Isa kana jechuu barbaadetanii Oromoowwan kiyya firootawwan kiyya mee isin koomentii jalatti maal na gorsitan yoon balleecha didhaa argaa kee balleessitee jirta amma itti bilbila akkana koomentii keessan hin barbaada. Iccitii keenya yaa kun akka iccitiitti hin laaluuni namni wal lolaa walitti araarama kun bakka kamiyyuu kan jiru akka iccitiitti waan hin laallefan kan isinii viidiyoo kana isinii dabarse jechuudha. Warreen miidiyaa irratti na beektan isin hunduu jechuudha. Baay'een isin jaaladha isin kabaja. Mee maal naan jettan isin hunduu yaada kana mee isin hunduu mee sheerii naa godhaa koomentii jalatti naa barreechaa. Baay'een isin jaaladha isin kabaja. Koomentii jalatti naa barreessaa yaada jiru gidduudhaan isiniif viidiyoo riikardii gochaatu.
isin biraan dhufa isinifan yaada jiru isinii qulqulleessa jechuudha amma dhugaa abjuudhaan wannan taan wannan nama jibbisu sofaalaadha bakka nan baanan bakka ishee dhabeetu akkamittiin baanan nan baanan na isa kana nagaanaa jedha firoota wakkee baay'een isin jaaladha yaada jiru gidduudhaan sittan amma boru ganamaan nan bilbila biraatiin nan bilbilaa yookaan immoo qaxxitaan deema bakka haala kanaanii warra biratti dhagnaan warri wanna naaf hin bilbilee isheen jechuudha iccitii ofii jechuudha ani ishee waan beekuuf ittiin himne natti fakkaata abbaa isheellee naan bilbilee haati isheellee naan bilbilee normaalii bakka boqonnaan fudhachuu dhufe waan jetti natti fakkaate kanaaf naan bilbilee anyways yaada jiru waliin haasofnaa qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaaladha isin kabaja dhiifammoo fuulduraaf wanti hundi yoo sirraa jechuudhaaf viidiyoo hin hojjenna haga sanitti isin hunduun faana taa'ee horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi halkan gaarii isiniif haa ta'u gorsa keechan nan barbaada nagaan jedhaachuu